ulfaata sila ta'eef miidiyaa nan baasi. Rakkoo hin qabuun jedhan nama baay'eef barumsa waan ta'uuf rakkoo hin qabu. Miidiyaa keetirraayis fagaachuu hin qabdu. Sijjammar kana caala cimtee barumsoota garaagaraa achirratti dabarsitee ijoollee boruuf yuutuubii nu ilaalaa jiraniifis fakkeenya guddaa ta'uu dandeessa. Siigalee si miidhuufis odoo hin ta'in yeroo tokko nama miidhuuf qofaa miti jechuudha. Kan immoo waan badaa isirratti hojjechuuf osoo hin ta'in wanti kun barumsa qaba. Maaliif dura nu dhoksite? Nus barachaa jirra, laalaa jirra viidiyoo san waan jedhu wayii laalee tanan jechuudha. Kun barumsa guddaadha. Namoonni hedduun jechuudha hani akkuma atima jette qaana'anii wantoota jireenya isaanii iyyuu jibbanii jechuudha. Waan biraa ta'an hedduu jira waan ta'eef ati kana wantumti si qaanessu hin jiru, wanti miidiyaarrallee si fageessu hin jiru siin jedhashi. Inuu amma sitti himee jira. Garuu jalqaba waanuma teechumayyuu naa eeyyamtu seene akkanatti. Garuu rakkoon qabu maaliif manni mana keeti ana nattuma toluu dideeti malee manni mana keeti gizee barbaadde dhufuu ni dandeessa. Garuu natti toluu dideeti daa'imti illee maaliif haala biyyaan baranne. Reefu sii dhufte daa'imni garuu siifaa guddatti. Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keenya taatan hundi keessaniyyuu jirra jirtu jirra galata rabbi sinirraa bannee dhiifama waliin hin banne akkasumas baduu keenyaafis dhiifama nu godhaa. Hinaan viidiyoo wayii hojjettee gallakkistee jirti. Viidiyoo san jechuudha maaliif yeroo duraan viidiyoo san irratti biraan kila jedhee nu jechaa ture jechuudha. Garuu immoo viidiyoo suni namoonni baay'een dhugaadhaanis kan beektan ni jirtu. Namoonni baay'een immoo firaankiidhaan kan jenne ni jirra jechuudha. Sababa saniif iyyuu viidiyoo sanii amma immoo ani eeguma dhufee illee turee jira. Ani yeroo sanii daa'ima sababa na dhuggataniif firaankiidha jedhee ani dubbii ofirraa cufuun barbaade jechuudha. Amma garuu immoo isaanis garaa isaanii laafanii waaqayyo isaaniif haa tolu. Nama achi dhufu gooddanyaan tiyya dhufte turte jechuudha biyya sanii ishii wajjiniin daa'ima naaf ergan jechuudha. Anuyyuu nan rifadhe jechuudha yeroo isaan naaf ergani. Galata waaqayyoo ani immoo daa'imti koo na bira ga'uun isaa baay'ee tokkoon itti gammadee jira jechuudha. Maaliif waan barbaade illee ta'u biyya ofii keessatti akaayii isa kaawwatanii daa'ima ofii wajjin hin jiraatu jedhee jechuudha. Yeroo sanis ni beektu abbaan manaa koo eeggatee wanni ta'e tokko dammoo rakkoo hin qabu naan jedhee na deeggaraa ture jechuudha. Ammallee immoo waan akkanaati jennaan ani rakkoo hin qabu. Ilmoon maaliif ilmoo namaatiyyuu hin guddifatu ilmoon ta'e ilmoo tooti jedhee eega daa'imti illee dhuftee kun daa'ima ofitti qabneetu guddisaa jirra. Hinaan immoo baay'ina komatte isiniif galee wanti ishiin na komatteef ani immoo waan akkanaati hin jenneen jechuudha. Maaliif natti ulfaate kan. Wanna tokko immoo waan dhoksaa turte tokko gaafa dhufee muddama keessa fillafiitii sitti fa'u haga namatti ulfaatu. Ani immoo shamara sila ta'eef shamarri immoo bakka mistira ofii dhuffachuudhaaf deemtee ture. Anis akkasaan ture garuu immoo hinaan baay'inatti aartee viidiyoodhaan irratti hojjetattee viidiyoo na gallakkiste jechuudha. Kana waan akkanaati isiniin jechuu barbaade kanani hordoftoota koo ijoollee baay'een yookiin viidiyoo hinaa irratti argitee mastuun akkamitti akkana gooti jechuun keessanii hin hafu. Homaa wanni goonu hin jiru ka wanni ta'e tokko immoo awwaaluunis hin danda'amu sila ta'eef waan akkanaati isiniin jechuu jaaladha. Ollaanis waan biraa itti nu fudhatu maatiin keenya taqabbalanii jiru. Ani ndawon biraazarii yeroo duraattinis naallolee jennaan ani biraazarii illee firaankiidha jedhee viidiyoo tokko hojjedheen ture jechuudha. Ergasiis dammoo namni biraallee na gaafatee jennaan soban jedheen. Garuu immoo macarrashaarra dubbiin karaa natti dhuftee jennaan bakka dhugumaan wanna jirumoo dua dhossanii awwaala jechaan naquu sana ta'e kaanama dhalate immoo bakki gootu hin jiru. Kunooti isiniin jechuu barbaada. Galata rabbii daa'imti illee amma lufaan deemuu jammaraa jirti. Ishin wajjin inni manuma kana keessatti annu jechaa jirra isiniin jechuun jaaladha. Yookiin jechoota hinaannaan jette san keessatti yookiin wanna nanni jedhe san keessatti gaabadoomas dubbachuu danda'a. Ishiin garuu immoo natti aartee galte jechuudha guyyaa sanii. Nomaas wanni hin godhin jiru akkamitti na dhoksite jettee tooyi isiniin jedha. Kana fakkaataa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti dammoo nagaara nuuf tura. Barumsuma isiniif ta'a jenneen malee ani amma dubbii kana maalidhaaf an dhosse jedhee baay'ee natti dhaga'a. Har'a ifa ba'uun isaa hin hafne
maaliif annossee maaliif firaak jedhee baay'ee tokko natti dhaga'amaa jira. Amma garuu immoo dubbachuun immoo ulfaataa isiniin jechuun barbaada. Nagaarra nuuf tura.